baafatani maaloo malaata maalsi fatani suufu mar'uunaa baa eerumuu dhabdu du'an dhabdu jedhe gurbaan tokko kaleessa. Mana barumsaa keessatti ergasii yeroon baradhu keemistiriitu jira, baayoloojiitu jira. Wanti kun dogongora guddaadhaa sirreeffamuu qaba. Miidhamuu caalaa bultumeetiin wal qabatee maqaan jeneraal Tasfaayee Ayyaale. Oorota Gazzaa Filisxeemiin keessatti wanti ta'aa jiru dhugaa rabbii nama taatanii amanuudhaaf baay'ee rakkatu. ወንድምህ ተርቧል። አንበሳኒቱም ሲያርብ ፍልስጤኒቱም ሲያርብ ፍልስጤኒቱም ሲያርብ ጋዛ ላይ እየደረሰ ያለው መከራ ረሃብ ስቃይ ኤብስሻኒ ሙዚቃ ባሴ ቱሬ ሙዚቃ ከነረቲ ሞዴሊ ከንቱርቴ ሞ ነመብራ ቱርቴ ዋን ከነ የሮማኪን አገርቱ ቢጩ ሲትንቶል ነቲ ፈካት ከናፉ ከሌሰ ላይቪ ረቲ ገልቴ ዋን እንታኔ ያሶፍቲት ጃለች ሞርፌንሰ ኦልፊሌ ዳሉ ማጃይ ሎት 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 ማጃ ኤብስሻኒ ሞ አሬ ዋን ከናፍ ዴቢ ከኔ ቪጅራ أنا كذلك أكون تيك يرد سربنو كان لبسينجي لك إرجع لك لبسينج سيرد موديلستي ولا بعد وانتي يانكي نسي ممال تاتي تجري قربان تكو فيديو إنارجي جر oduun gammachiisaan ganama kanaan dhagaamee jira. Of ajjeesuun yookaan du'uun Itoophiyaa keessatti akka danda'amu labsii seeraan murtaa'e. Itoophiyaa keessatti namni tokko du'uu yoo barbaade ogeessa fayyaatiin gargaaramee du'uu akka danda'u mirkanaa'ee jira. Nus wanti kun baay'ee nu rakkisee turre amma yookaan of ajjeefne seeraan hin gaafatamnaa jedhee tanaan baay'ee sodaataan jira. Ergiin du'een booda yoon seeraan gaafatame waan amma waggaa 20-30 yoon hidhame maal taatanis wanti kun baay'ee na yaaddeessaa ture. Kena garee uumamni kee addaa narraan fagaatiinis wajjin bareeda silabuun danda'u yaa bulbula namaa siyaada. Biyya keenya kan eegaa jiru rabbuma malee jarri kun waa tokko nu abdachiisaan jira. Biyya keenya rabbumti nuuf eegu. Biyya eegaa jennee ciisaa jirraamnu. Nuukoo jarri kun biyya eegaa jiru jennee ancalluma jedhee ciiseera. Maal jalqabdani qoysan? Akka dhaamsa tanan amma gaafa kaanu nuuf hin birmatin. Oo dandeessee har'a akka si innaata akkanatti hojjedhu jennee si kakaasu isarratti nu birmadhu. Maaf dhaabatta kaamee meetaa itii bunatti nu cobsi malee. Uummanni keenya biyya keessaa yeroo godaaneedhu mana keessatti kan galan horii ta'ee jira. Ilmoo deessee kaatee abbaa biddeenaatti kennite yerootti gabaa dhaqxu abbaan biddeenaa akka kanaatti siif eega. ቶለበል እናንተ ታውቀዋለህ ተቸኮለው በኩል Caatiin adiidhuma kana rakkasee Oorota caatiin rakkaseera nutti himamemi. Caatiin rakkaseera. ነረጌታዋ ክፉ ቀን ይንጣና አለ Caatii yoo rakkasee nutti hima. Caatiin yoo rakkasee nutti hima. ቶሎ መለስ ወዲያጄን ጥላቴን Bakka jaldeessattiin kun amma maraqqamtee ስናሚን lawziis kenniif adaraa rabbii. Sukkaara wayis kenniif. Waan akkasiifaatu nu qunname ka. Waan akkasiitu nu qunname. Oorota kanaan dura ergaa tokko himadheen ture. Maatiin bakka hin qaqqabne silkii kaasiniin jedheera. Maatiif ijoolleen sabiyyi bakka jarri hin qaqqabne deemaate silkii keessan kaadha. Amma mucattiin kun sabiyyiidha jennaan ani isin hin amanuun. አልቀርም ይገታኝ ምኖረው ቀድሜ ነው ምገኝልሽ ስተሪ እመጣለሁ እኔ አንቺ ጋር የትም አንቺ ጋር ና ብለሽ ጠርተሽኝ አንቺ ማመጣልሻለሁ ኧረ የትም ቦታ Mee umrii mucattii kanaa tilmaama. Umrii mucattii kanaa nama tilmaame bira geedhaaf an shillimaata kaardii leenan kennaaf dhugaa rabbichaanis isiniin jedha. Mucattiin kun umriin sii meeqa? Mucaan kun immoo yeroo siin guddatte akka kamiin taati jettanii gaggaafataa jirtu jedhan.
gabaafatanii maaloo maloota maal si gaggaafatanii beeyta mataa koosiin nama gaafatanii soofu marfuunaa baara ollaa dadalaa soofu marfuunaa baara ollaa dadalaa. Meenati ho'i bulloonati ho'i ciisa cinaacha waloo iseni waanuma dholle. Eerumuu dhabdu du'an dhabdu jedhe gurbaan tokko kaleessa. Jechuun isin qoy umrii kanaan waan akka kamii godhaa jirtu? Maal hojjetaa jirtu umrii kanaan? Amsa meemee waa'ee kanaa irratti maal jetta meemee? La quwwata illa billah. Amman biyya galee dhufetti Dubaayin baddeena eegde. Maal ummanni maal ta'e qoy nagaa. Nasriin tokko jira ijoolles keessa. Mee nama babbeeku warra Dubaayis keessa wallatti makate ummanni eenyurraa jalqabna qiraatiin kun itti fufuu qaba akka haaraatti malee maal kun yafi. Kun jaalala biyyaatis miti jaalala gandaatis ummanni numachaa biru ummanni sakraani maali qoy. Ummanni qama aramu wanni hashiisha fayyada ምንድነው rakkoon jiru maal jiran maal barrii qollofatanii caffartanii yoo caffaraate maal qoy ichun fayyaan qabdanii rabbi sinaa qajeelchuuti galgalaa fi ganama mu'awwizatanii qul a'udhu birabbin naasi birabbil falaqi qul huwallahu ahad ayatul kursii kana qaraa salaata keessan jabeessa gaba rabbii toobadhaa deebi'a dalagadhaa malee waan kana dhiisa. Waan kana nurraa qabdanii malee nu danda'an jiru ilmoo keenya maal barsiisaa jiru ijoollee ol guddataa jiran ijoolleen kun maal barsiisaa jirudha amsa bareechitu nu qarayaati jarri kun itti qaraamuu qabu dhugaadha kun. ሳምሰንግ ጋላክሲ S24 አልትራ 5G 256 GB በ12 ራም ነው። ዋጋውን ኮሜንት ላይ ተመልከቱ። የቀደመ ኢትዮጵያatti dhalachuu keef maaltu sitti dhaga'ame? Baay'ee gaddeera. Na shawwaddan. Ameerikaatti waan an dhaladhu natti. Abbaa koo isa abbaa keetii deemta. Nus akkuma kanaatti asitti dhalanne akka kanaatti guddanne ati asumatti dhalatta akkuma kanaatti guddatta. Mana barumsaa keessatti ergasii yeroon baradhu keemistiriitu jira, baayoloojiitu jira, fiiziksiitu jira, maasii kan jedhamu kan herreegatu jira. Waan akkasii barataa turreenu. Amma wanti dabalame wanti kan biraa jiraadha amma. Wanti kan biraa dabalameera. Waa'ee fiqiriisa jedhamu dabalameera. Waa'ee heerumaa fi fuudhaa dabalameera. Yoo kun dabalame nutti hima. Wanti nu beeyuu jiraate nutti hima. Deemnee baranna irra deebinee. An barumsa kana barachuun barbaadaa jira sulumaa deemiin baradhaa. Maanni giddiidhaan heerumaa harkamaa dhaqu. Sooftiin fixinaa saayyu. Maasii yoom dhugde ka? Waan akkasii faatu nu qunname. Wanta akkasiitu nu qunname. Bicuu si badeen ture torban tokkoof bakka wayii deemeen ture. Yeroon deemu kana keessatti waa baay'eetu dhalate. Caalaan bultumee rukutamee ture. Yeroo kana keessatti garuu waa'ee caalaa bultumeetiin kee waa baay'eetu haasa'amaa jira. Oduun sobaa baay'eetu afarfamaa jira. Oduun qulqulluun jiru immoo kana. Wanti kun dogongora guddaadhaa sirreeffamuu qaba. Miidhamuu caalaa bultumeetiin wal qabatee maqaan Jeneraal Tasfaayee Ayyaalew bal'inaan ka'aa turuun dogongora. Kan dogongora uume akka quba qabuutti Jeneraal Tasfaayee Waldamaariyaam nama jedhamu akka ta'edha. Namoonni tokko jarjaraan Jeneraal Tasfaayee Ayyaalew miidiyaa irratti bal'inaan waan beekaniif qofa maqaasaa balleessaa jiru jedhee jira. Wanti guddaan jiru lubbuun kee hafuudha kan kanaan booda rakkoon qabu. Jaroonni aartistii Oromoo irratti ፎከስ ጎተanii hojii hojjetaa jirtan utuu dhaabbatanii. የኦሮሚያ ክልል መንግስት ገዳ የተባለ ልዩ ኮማንዶ የተሰኘ አዲስ የጸጥታ ኃይል አቋቁሞ በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ሊያሰማራ መሆኑን ዞብል ፖስት ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው አካላት ሰምቻለሁ ብሏል። በኦሮሚያ ፖሊስ ስር የሚዋቀረው ይኸው ልዩ ኃይል ዋነኛ ተልዕኮ በከተማዋ የሚገኙ የክልሉን የመንግስት ተቋማትና ህንጻዎች መጠበቅ ሲሆን ከፌደራልና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋርም በቅንጅት እንደሚሰራ ተመላክቷል። ለልዩ ኮማንዶ ኃይል የተመለመሉ አባላትን በአሁኑ ወቅት ልዩ ወታደራዊ ስልጠና እየወሰዱ መሆኑ የጠቆሙት ምንጮቹ ስልጠናው እንደተጠናቀቀ ወደ ተልዕኳቸው እንደሚመለሱ አዲስ አበባ yookaan Finfinnee keessatti gadaadhaan kan hoogganamu liyyuu koomaandoo jarri jedhaman walitti funaanamanii hojii hojjechuudhaaf hooggansi jaraa kan ta'u eenyuuni gadaadhaan. It's crazy news. It's crazy news. Chaayinoonni sikaa qalliin jaraa akkuma arabaati bakka qalliin jaraa tokkoon quuftan ulaaltanii.
Samiilatti jiru sanatu isa qabsiisaa jira. Mansuur hojiin hojjetaa jiru garuu agartaniittu sin dhugaa rabbiin isin jedha. Mansuur hojiin hojjetaa jiru agartaniittu. Mansuur akkuma jedhamu namoonni kaan xibaarii qaba, waan akkasii qaba, waan akkasii qaba, gurraa qaba jedhanii haasaanu malee. Mucaan kun immoo namoota gargaaruudhaan baay'ee beekama. Kanaafuu mee jarri xibaarii qaba Mansuur, jarri Mansuur akkas ta'eera jettanii haasoftanu. Isinis kennaatii mee xabbara. Dhugaa rabbicha birrii kennaatii xabbaraa mee achi kaati. Oorota Gaazaa Filisxeemiin keessatti wanti ta'aa jiru dhugaa rabbii nama taatanii amanuudhaaf baay'ee rakkatu. ሙስሊም ነህ ወንድሜ ያለበትን ሁኔታ ልንገርህ። ትናንት ጁምዓ ጋዛ ምድር ላይ ፍልስጤም ምድር ላይ ኢማሙ ኹጥባ ሊያደርግ መድረክ ላይ ወጣና እኔ በጣም ርቦኛል፣ ኹጥባ ማድረግ አልችልም፣ እናንተም በጣም ርቧችኋል፣ ልትሰሙኝ አትችሉም፣ ወደ ሶላት እንግባ አለ። ወንድምህ ተርቧል። اللهم انصر اخواننا في غزة. أنبسني تمسي يا رب، فلسطيني تمسي يا ربي، فلسطيني تمسي يا رب. أنس الشريف يا أنس الشريف وسمك جنة ربي هاقول، وسمك جنة ربي هاقول والله وبالله وانجي الدوكا كان بسبي صلاة الله قرن هيات فيديو سال عليه. هذه وصيتي إبربو وصيانتي أمستي تمج الرشاتي دقايا جي غازة النبي فلسطين. سقالنتي يو جلفته يو أني دبي أموتني سقالنتي تنجلفته. إسرائيل لارغت تجيشا بيكا، إسرائيل أموتني نام ملكوي تجيشا بيكا. يولي لما كبا يولنتي لما نمان. بي فلسطين اللي أمانة جي قال هل يتبعتم بي فلسطين اللي أمانة نمني بي فين جهلت نولي سنتي ما جرى بالقول إسلام أمت ولي نقل بل إسلام أمت نركب سيوان براتي من ديبر إسلام أمت تقو نبي عليه الصلاة والسلام إسلام أكاموتني الآن إجار سماناتي يعني يا رب في توادهم وتآتفهم وتراهمهم رحمة ولي قدو كيستي ولي يادو كيستي والجالة كيستي نبي عليه الصلاة والسلام فلسطين كيس أموتني بر بيت المقدس زجير بر كان بين كي نيو أجتي صلاة دي بشني نسني كما مجيء نبي عليه الصلاة والسلام ما التاتي أجي يو أجي أموتني انتو كواتو أسيرو كبسان نابر هالية إسلام آمتي نكبساتو إسلام آمي ولي نكبسانو يولي ببريد تيتيكو رادي ميبر يا ناس الشريف غازتا نيانا بر غازتا نيانا كام موتني الأل አልሜት ነምን ቢየው ፊኒ ጃለተላል ኢልማን ሞትኒ ነው ፊል ለኒ ጃለተ ቢየው ፊል ለኒ ጃለተላል ጌታ። በጣም የሚያስደነግጠውና የሚያሳዝነው ኹጥባ ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁታል። ጋዛ ላይ እየደረሰ ያለው መከራ፣ ረሃብ፣ ስቃይ አይን አውጥቷል። ኻጢቡ ጁምዓ ላይ ተነሳ። እኔም ርቦኛል መናገር አልችልም፣ እናንተም ርቧችኋል መስማት አትችሉም። ስለዚህ أقيموا الصلاة على صلاة النسجد على الله سبحانه وتعالى برحمته بأذنته يدرس الله شو ولا تشلم دعاء النار الله شو كصلاة تشمبها لا عن نرسات شو رب العزة بتشانو للناس مدرسة ميشل أنا إن أنتم زم بمالتاتشن بمرساتاتشن ما نتأيك الله سبحانه وتعالى أرجع برحمته بأذنته للناس مدرسة ميشل الله سبحانه وتعالى بتشانو بقى يبالاتشو طلاتاتشون بما أطفاتشو الله سبحانه وتعالى
اللهم انصر إخواننا في غزة. إمامني فلسطين خطبة قتشود أجد إمين بري ربي إمال جد بيكتو عن باي بيل إيرها سودان دانجر isinis biiluftaniitu dhaggeeffachuu danda'an jirtan kanaafuu ka'aatiin saganna jedhe please jecha kana qofa dhagaa please waan isin dhibu keessaa balaan yeroo dhufu ummata guutuu deetti rukuta addunyaa guutuu deetti rukuta wanta akkasii yeroo ida'amaa deemu addunyaadhaaf balaa guddaa fudhatee dhufa dhugaa rabbiin isiniin jedha addunyaadhaaf balaa guddaa fudhatee dhufa ibsishaan immoo muuziqaa baasee ture muuziqaa kana irratti moodeelii kan turte immoo nama biraa turte waan kana yeroo maakiin agartu bicuu sittiin tolle natti fakkaata kanaafuu kaleessa laayivii irratti galtee waan hin taane haasofteetti kun jaalachi moo rifeensa ol fide dhaaluma jaa lotuma jaa sun amal yoo beera namaa irratti dhayaniin ajjeesin kan amma kan keessun beera namaa irratti du'a amal. Bara du'ee bar bika deemutti waan bana harkannaa matumaa naqa jaan namaan natti hime. Yaa sareetii yaa sambicha intala abbaa ganamee. Silaa bar waan gaarii fuudhee fide wayyaa bar. Wanta simago yoona simago qaaliti dullatti ilkeen irraa dhumte takka fide dullatti asii barraqqee silaa waan gaarii illee fide. Ibsishaan immoo aaree waan kanaaf deebii kenneefii jira. Kan dalage akkuma nama TikTok irratti sirbinu kana lipsiingii dalage erga dalage lipsiingii isaa irratti moodelistii barbaachise moodelistiin dammoo nama biraa goone sababni gooneef muuziqaan dubartii mataa gadhiistu qullaa deemtu barbaachisa takka hijaaba godhattee sirbitu muuziqaa irratti isiin ilmee muslimaati nama bultii keessa jiru sigalee nama nikaa irra jiru muuziqaan dubartii uffata akkanatu ofitti laxxafamtee jirtu barbaachisa qaama sii agarsiisu sigalee aydan barbaachisiisa asiba isin achi kaaya bakka san uf laala yoo gaafa isin akkas waan akkasii irratti dhaydde akkas akka anamma isin jedha akka mucattiisanii taate yoo dhaydde isin maal jettanii gaafa san namni maal jedhaaf maal qabaa maal jedha fageessitee yaadaa fi jirtu na sigalee isin jaartii haadha mana tiyya jaartii tiyya waan taateef kabajaan malaaf bakka kabajaa taa'u qabdi sigalee qullaana waliin achirraa uf dhaabdee qullaana waliin akkana haa godhachuu feetammoo na waliin lafa sanaa dhiittuu barbaaddanii no attas obboleessaa kira sigalee yaa naa galee garuu akka gaariidha atis jaartii akka agarruu qabdu argita san malee akkasumaan kun inni muuziqaa rammaan sirbiisisinii maaf irraa dhistee oroone ta'ee na gaafattaniif sigalee isiin tamanaati jaartiidha haadha manaati mana malaaf kabajaan malaaf. Kun sirriidha waan deeggaramuu qabuyyuu. Silaa nama yeroodhaaf walitti dhuftanii dalagaa akkasii dalaydanii hojjaan deemtaniif nama xiqqeeti gisee yeroo xiqqishoo wayitiif walitti dhuftan nama akka isaan fidda. Sigalee nama yeroo ofitti walitti fayyadamanii biraa deemtu sigalee saniif isiin dammoo bakka akkasiin hin maltu nama umrii waliin jiraatu jechuudha jireenya kan kee waliin jiraachuuf deemtu waan ta'eef ayyaana dhugaan jiru kanaar akkamitti akka yaadu sinii liqeeffamuu bishaanitti dhugaa yoo sinii liqeeffamuu daareektarri sirba maatiidha waan isin ajaa'iba dhiifama yeroo tokko akkana dalagaa akkana godhaa yoo akkana goote bareedaa yoo akkana maali jennee waliin marannee isiidha. Laalu qabdan kana bakkeetti barbaachistu. So maakii wanti gochuu ati qabdu maayini mucaa kana hubachuu qabda bakka akkasii deemee si dhaabuun qabu bakka akkasii qullaa kee deemee si dhaabuun qabu kun siif kabajaa fi maalimmoo abbaatu ofirraa fuudha jedhama akkas gatii ta'e jennaan kabajaa akkasii gatii si kenne jennaan anda'u isa duraarra caalaa jaallachuu qabda ati walii gallee Oorota yeroo namaa akka lakkoofsa biyya keenyaatti ganna jedhama ganna kana keessatti immoo waan baay'eetu nama barbaachisu wanta nama barbaachisu keessaa inni guddaan immoo maa inni beektu Stop.
ከሰሞኑ እንደሚታወቀው በሀገራችን በርካታ ዩኒቨርሲቲዎችና እንዲሁም ደግሞ ኮሌጆች ተማሪዎቻቸውን አስመርቀዋል። ከዚህ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ ተማሪዎች የተለያዩ የምርቃት ፕሮግራም ሲያዘጋጁ የተለያዩ ሞርማሲ በዚህ ሚዲያ ላይ እየሰማ ነው የምንገኘው። አንዳንድ ወጣ ያሉ ስጦታዎችን ተመልክተናል። ከዛም መካከል ይህ የምትመለከቱት ስጦታ እንግዲህ ለዚህ ተመራቂ ተማሪ የመጣላት ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በርካቶችን እያስገረመና እንዲሁም እያነጋገረ ነው የሚገኘው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በባለ 100 እና እንዲሁም በባለ 200 ብሮች ማለት ነው አንገቷን እስኪ ከብዳት ሚሚያት አሰብዴታ አልቶኮ የሩምቴ ናንታን ጀቴ ባታ 5 ቀን ብራ የሩምታ 5 ናንታን ጀቴ ባታ ሶ አከከን አታፍታሚ ተው እንደንደስ ጀቹዳ ጀዴ ሰሪንኬን ጉረቁ በካተኒ ይደከን ጉረቁ በካተኒ ይደከን ይወደዳል ዘዋጃችሁ ነቢ ሙሐመድ ያ ሙሐመድ ረሱል መዲናው የሞላ ኢማኗ አንኬ ሰንጅሯል አንኬ ሰንጅሯል ኦሮታ አንኬ ሰንጅሯል የመዲናው ቀኑ አንኬ ሰንጅሯል ኦሮታ ልብስቲኪ ፈይዲ ባፊ ጅርቲ ልብስቲኪ ዲ ባፊ ጅርቲ ሙጫዳ እሺ ወረለኑ ተገርሲስቴ ታሜሚያ ባማና ሞኑፊ ቆያት ገሩ ማሌ ጋጀርታ ቆይኙኔ ጋጀርታ ዱጋራ ብቻ ነጥይ ማቱ ሰርጊ ኬኛኔ ማልታ አሜሚ ረሚሜ ረከነ ከነጥይ ዱጋራ ብቻ ረከነ ማሊተማ ረኮን ቀበማ ብሪኒዮቴ ቀሰዴ ወንፈ በቃ የሮጅ እንጅራት ተንኪሰቲ ወጀተን እንጂ ጅረምቱ ረኪን ጅሩ ማይኒ ዳም ረኪነ ጅሩ ቆፈነቲ ኮመንቲ ጀረት ነጥይ ረኪንች ዋንቲ ያንኬኛ ሲሙ ማልታቴ ቲጀዴ ጉርባን ተኮ ቪዲዮ ኢናርጌ ጅሩ ሮታማይን ቤክቱ ማታ ኬኛቲ ረኪና ባይ ቀምነው ማን ኬኛ ረኪና ባይ ኬሰ ጅራታ ጀ ረኪና ካነ ኬሰ ሙጭምኒ ካን ደርቡ ቀምኑ ኑ ማቆፍ ረኪና ካነ ኬሰ አከሙታኒ እንደርቢን ዱጋራ ብቻ ዩኪን እንደርቢና ዩኪን እንዱና በቃ ወንቲ በራንጁ ሙጫንኩኒ ሳመከኑ ተገርሲሳ ጅርቱ ሰን በቆሎ ሲና ቆቱ ማን ጎነ በቆሎ ኬስ ማን ጎነ አቺ ከነጋ ማን ጎነ በቆሎ ማን ነደበር ያቦ በቆሎ ኬስ ሲና ቆቱ አታ ዘሰደ እንደ በቆሎ ኬስ ማን ጎነ ስለቲ ማን ካነ ደተ አቺ አቺ ማን ጎነ በቆሎ ማሚዛ በቆሎ ቆይ እሰባከ ኤጉዳፊ በቆሎ ኮሲንቱ ቋማሲን ጎዱ በቆሎ ኤጉዳፊ በቆሎ ኤጉዳፊ በቆሎ ኤጉዳፊ ማለ ዋንበራሚቲ ኦሮታ በቃ ዋና ከና ፈይቱኑ ቁና ማጀራ ይስንገሩ ጪሳጀ ይስንገሩ በከጪስተን ከና ደመቃን ጁርተን ነምኒ ዋን ባይ ከሰደር ባጀራ ነምኒ ላይፊ ባይ ያርጋጀር አቲገሩም የሜ ላይፊ ሲቁና ማጀሩም የሜ ኮመንት ጀለተና በረሱ አከንደገነ ሰከንታና ራፍ ቀበኒ ከነማ ፈቃታ ሰከንታ አብራታ ሞልስ ዴቢኑ ትጆቹ አማየ ወና ሰናው ጅንቱ ቱርቴ ዳፍ ዱጋራ ብቻ ገለታ ከሚቲና ከንሲፍ ዴቢሱን ቀቡ የሚያስጀድ ያልተኩ